Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Qabiyyee keenyaa kan yeroo darbee isa paartii sadaffaa keessatti ilaalle keessatti lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii lama laqma qabanii hambifannaan malee walitti ida'uu isa jedhu ilaalle. Qabiyyee keenya har'aatiin immoo lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii lamaa fi lamaa qaban hambifannaadhaan akkamitti akka ida'uu dandeenyu fakkeenya waliin ilaalla. Fakkeenya asirra jiru suuta jettanii na hordofuu ni dandeessu. Fakkeenyaa fi mee 57 irratti yoo 45 daanee idamni isaa meeqa taha kan jedhuu fi jalqaba irratti lakkoofsota mana tokkee keessa jiran walitti idaanaa innis 7 fi 5 yoo walitti idaanu 12 lama barreessinetti tokko qabnaa tokkoo sana immoo 5 irra kaawannaa tokkoof 5 yoo walitti idaanu 6 6 4 yoo walitti idaanu immoo 10 ta'a. 10 sana akkasumatti barreeffannaa deebiin isaa 102 ta'a. Mee amma immoo fakkeenya biraa fudhannee haa ilaallu. 57 irratti mee 64 idaanee yoo ilaallu 7 fi 4 yoo walitti idaanu 11 taha. Tokko barreessinee tokko qabnaa tokko 5 irraa kaawannaa tokkoo fi 5 6 6 fi 6 12 12 sana akkasumatti barreeffannaa deebiin isaa 121 ta'a. Fakkeenya biraa immoo fudhannee yoo ilaallu mee 87 irratti yoo 67 idaanuu idama isaa yoo barbaannu 7 fi 7 yoo walitti idaanu 14 4 barreessine tokko qabnaa tokkoo sana mana itti aanu 8 irra kaawannaa tokkoof 8 9 9 fi 6 immoo 15 15 akkasumatti barreeffannaa kanaaf deebiin isaa 154 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu immoo mee 94 irratti yoo 86 idaanu idama isaa yoo barbaannu 4 fi 6 yoo walitti idaanu 10 taha. 0 barreessine tokko qabnaa tokkoo sana mana itti aanu 9 irra kaawannaa tokkoof 9 10 10 fi 8 18 18 akkasumatti barreeffannaa deebiin isaa 180 taha. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu immoo mee 39 irratti yoo 28 idaanu idama isaa yoo barbaannu 9 fi 8 yoo walitti idaanu 17 7 barreessine tokko qabnaa tokkoo sana 3 irra kaawannaa tokkoof 3 4 4 fi 2 6 tahaa. Dogongoranni kuni 6 tahaa. Deebiin isaa 67 tahaa jechuudha. Mee fakkeenya biraa ilaallu. Fakkeenya biraa yoo fudhanneetiin ilaallu mee 67 irratti yoo 33 idaanu idamni keenya meeqa isa jedhuuf 7 fi 3 walitti idaanu 10 tahaa. 0 barreessine tokko qabnaa tokkoo sana mana itti aanu 6 irra kaawannaa tokkoof 6 7 7 fi 3 10 tahaa. Deebiin isaa 100 ta'a. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa har'aa ilaalle lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii
lamaa fi lamaa hambifannaadhaan akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu ilaalle. Paartii itti aanu keessatti immoo lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii sadii qabanii akkamitti walitti ida'uu hambifannaan malee isa jedhu ilaalla. Hangasittuu nagaatti.